أنا تفوقنا إيش حالا أما جرو كنان حالا أما بالسجنان الرجل كنان جوريس إذا غاري لا أكا حالا أما جران كنان waan gatii jira jechuudha. garuu immoo deeggarsan godhu abii yookiin mootummaa amma biyya bulchu jiru kanaaf joor deeggarsa tokkollee godhaa hin jiru. Garuu akkaataa amma deemu jiru kana ija gaarii ilaala akkasitti amana. Garuu immoo waliigalteen isaan jidduu jiru waan akkanaas goona akkana nu godhin waan akkasii sun isaan jidduu hin jiru. Joor ufumaa ofiiti bu'aa uummata Oromoo illee laalee sii galee Joor waan jedha dhageetteet gaafa kana dura interview tokko viidiyoo hin jira dhaqiiti OBS irra laale. Joor ati akkamitti mee maal gowwoomtan yookiin maal isin shawwade namichi kuni maal shawwadamtan yookiin ammoo maal dogongortanii jedhee gaazexeessaan gaafannaaniin waan jedhe Joor nuti waan takkallee hin dogongorre jedhe waan qabsoo Oromoo keessa dabarree dhufne kana keessatti waan tokkollee hin dogongorre garuu immoo dogongorre nu dogongorre takkaa jedhe wanti nu dogongorre jarri kun ilmaan Oromooti jennee amanuu qofa dogongorree jedhe lammaffaan mallee maal jedhe seeta wallahi Joor very smart gaafa ummanni Oromoo kun akka malee Abiyyi Prime Minister ammaa kana harka dha'ee mootummaa ammaa kana jala gulufee dhaabadhaa lakkisaa tasgabbaa jedheetiniin iyyuu ture san deebi'ee uflaalee jedhe ufumaa kiyyaa ofitti deebi'ee si jara kenna anam maraate moo ummata kana maraate jedhee taa'ee laalee lakki ummanni kun ummata guddaadha ummata miliyoona 60 ummanni kun hin maraanne anam maraate jedhee callisee. You see? I see. I know. Now, ani la hubannoo keetii kun amma. Ani amma gaafii kiyya garuu seeraanillee deebisuu baattu tanattamtee deebistee it is okay yaadni kee walumaa galan naa gale yaadni kee amma walumaa galatti waliigaltee wayiitu hin jiru garuu isa kana turre caala gaariidha yeroon aangoon isaa kun haga dhume booda achi booda waan jirutti ceenaadha akkasuma definitely akkasuma jechuu barbaadde yaada gaariidha turu hassaabna. Namni hundi nuti ilaalcha ofiitii fudhata. Atilleen kiyya qofa darraa fudhattee osoo hin taane atilleen ilaalchi kiyya nama akka asheetti fookasiin kiyyam ta'anii fiqirii irra malee poolitikaa irra baay'een jiru yeroo akka asheetti kanuma taa'ee tazzabu tazibta ነው የምነግርህ ትዝብት ummanni koomantii ammoo zim jettanii hin girrisina ani beekeetii miti tazibti akka nama tokkotti tazzabuu mirga qaba akkanuma taa'eetti yoo itti tazzabu Oh, namni wayii bilbilaara. Nama itti taazzabu taa'eetiin hin jechuudha. Taaptaap godhaa namni wayii bilbilaara please. Anallee koppiliin gina godhaa. Nama 200 qofa na bira jiraadha. Aara ana bira nama 700 jira. Koppiliin gina godhaa. Jawaari amma akka mana hidhaa kanaa bahee. Yaani hin aarinaa isin hima. Wallahi namni aarti taanaan ni bakka isin aara isin wannaan ta'ina ashitta akkas jettee hin jedhina waan fakkaatu isin hima naaga mana hidhaa kanaa bahee Abiyyi wal argan fakkaata wal arganii xaawulaa tokko irratti mushi wayita xaawulaa tokko irra siin jedhu ka bilbilaan haasa'uu danda'amu laazim mari'atan baay'ee dhimma sabaa kana. Tarte? Sitti bilbilee. Abgoodha no namanna bilbilee. Yeah. Bilbila kaaseeti. Okay, so mana taasisu kaas. Mari'atanii mari'atan kana. Ayya. Mari'atan kana irratti maalirra walii galanii yaa'u Jawaar akkuma ati jettee is very smart maalumaa olii sabaa fi yaada kana irratti aladda addan Jawaar namni du'u isa biratti yaani gatii qaba namni isa bira jechuu Jawaariin bira he is very smart keessattuu biyyoota faranjii kana sila tureef gatiin nama hagamta akka ta'e hin madaala wanni kun isa biratti waan guddaadha Jawaariin biratti namni du'u jechuun so kana filannoo keessa oolchee yeroo sanitti yeroo hidhaabee sanitti akkana fakkaatu bar kana hojii keessa oolchee Abiyyiin kunii nama akkas fakkaate qofa osoo hin taane achitti information qabdullee dabala anamma waan fakkaate qofa osoo hin taane information isaan information isa baay'aati fuudha habibi innaa walii wayita mari'atan waa baay'ee waan inni jalaa galeetu jira isa sodaa osoo hin ta'in biyyaaf jecha
Abiyyi aangoo ofiin jaalata. Abiyyi aangoo ofiin jaalata. So abiyyi nama aangoo isaatiin itti dhufe intala isaa yookaan ilma isaa yoo taate akka inni irraa hin deebine Jawaar hubataadha akka kenna kanaa miti. Hin hubata. Hubatee kana kabajee fi dhiiseera. Kabajee achumatti dhiisee fi waan irra walii galanii ittuma dhiisee waa'ee politikaa jiruuf itti fufe. Because arma booda mormeellee wanni dhufu hin jiru. Amma dhugaa dubbachuudhaaf abiyyi osoo aangoo irraa bu'e an akka ilaalcha kiyyaa sitti hima. Abiyyi amma aangoo irraa bu'u osoo ta'e gaafa Hacaaluun du'e abiyyi aangoo irraa bu'a ture. Gaafa Oromoon akkasii garagalee bar wanni hin cabin wanni hin badin hin jiru. Bar duuti Hacaaluu bar mana hundatti gadda galche. Mana hunda faamilii kee bilbiltoota gaafattu bar akka nama ilmi isaanii wayii irraa du'e guyyaa gaddaa san himani. Osoo aangoo irraa bu'e gaafsan bu'a ture. Amma booda Oromoon akkasii dammaqeetiin harka takkaan jedhee cabsee waraanullee hin jiru. Amma hiriira bayaa iyyoo isaati jetteen Oromoon hiriira bayaa annoo diriirfatee ciisaa Oromoon itti dhiisee waa hunda dhiise. Kan nuti asiin jedhu duuti irraa hafe jechaa miti. Gaafa rabbi nutti dhufe chillaa baay'ee ta'eera sabni kookaata akka dursanii miti qabsoon numa anumaaf si keessa. Durbar nama waan politikaa haasa'u kana nama 2,300 taa'ee caqasa. Amma noo bakka arrabaa ollaa bakka sirbaa ollaa bakka nama wal jaalatu ta'anaaf Hamzaa naasoo namni 2,300 nu laala. Dhiiseera namni politikaa. So hin dadhaballee namni beekaa utubaan manaa haga dhiiban qabaa haga dhiisan qabaa tokko. So walumaa galatti carraa kennaniifii jiran abiyyi. Nu ijoolleen xixiqqoon wucii jennu malee carraan bamuluu manfas kennameefiira. Aangoonillee kennameefiira. Inni dirqamaanuu qabateetiin nan tuuxan jedhee garuu nu asadda hin eefama. Amma irratti bakka fudhateera. Yeroon isaa gaafa dhume booda gaafsanillee waggaa meeqaaf farrame amma aangoo. Shanan taftellee ittiin dabalata. Amma sadiitu hafse. Sadiitu hafe? Abiyyi 10 bulcha jedhe achii asiin yaadina. Namichaas hundumayyuu. Yoo filannoo taate kaa jechuun amma akkami beektaa? Yoo filannoo seera qabeessi jiraate dhugaa dubbachuu fi filannoon silaafuu akka 2019 itti qophaa'ame sanatti Jawaar bar gisee san waan ajaa'iba dalaganii turan beektaa. Elektirooniksii gochuudhaaf turan filannoo sana Dubaay deddeebuu tureni beektaa miti Jawaar gisee san waliigaltee mootummaa Dubaay wajjin godheeni akka filannoon hin hatamne guutumatti akka hin hatamne ashaaraadhaan akka ta'u wanni marti isaatu seera qabeessa akka ta'u. Sigalee filannoo gaabdur jarri godhan keessatti baraaga barbaadan atu danda'ani sigalee akkaataa dura Jawaar itti pilaananiin abaddan international bakka waan argitee hatamuun hin danda'amne godhuu turan ilaalchisa akka isaan dura itti pilaananitti booda Hacaaluun ajjeesanii. Yeroo sanirratti anillee shakka yookaan abiyyiin fila parsantii 70 akka abiyyiin filatamne yeroos filannoo sanittiin shakka dhugaa dubbachuudha. Amma irratti garuu filannoon osoo dhiyaate abiyyi akka yaada kiyyaati kunillee. Amma irratti osoo filannoon dhiyaate akka abiyyi irra deebi'ee mooyuu sammuun xiyyanatti himti. Waggaa 2 hafe kana booda. Akkamitti immoo anne beektaa ashitti tokkoffaa filannoo wanni jedhamu ati biyya guutuu waan kanarratti hirmaata. Uummata biyya guutuu keessattuuyyuu filannoo irra hirmaata. Amaarri, Tigreen, Somaaleen haala amma jiru kanaan haala qabatamaa amma argaa jirruun bakka hundattiyyuu abiyyi ibidda qabsiiseera sigalee bakka hundaa madeessee jira. Amaara wajjin. Namni keenya madaa dagataadhis arginee jirra. Oromoodha ka dagatu bare durbitti. Oromoo malee warri kunniin warra kana dagata Amaarafaa dagata Tigreefaa dagata hin dagatan sigalee garuu waa tokko godhuu hin danda'a yoo of sirreesse yoo namni kaa of jijjiiruu hin danda'ami yoo of jijjiire waggaa 3 qabu kana keessatti yoo meeqa filata si fakkaata si akkanumatti ilmaama kee irraa wayita yaaddu akka amma jirutti osoo amma filannoon amma 7 har'aa ta'e boruma gabbayyaa biyyi filannoo wayii dhiyeesse parsantii meeqa waa'ee saba biraa dhiisii filatte filachuu baattee guddaa jiraate parsantii 100 mo'ata osoo amma 7 har'aa taate filannoo parsantii 100 hin mo'ata irreecha kanaan wal qabate namni kennamaa ta'a. Eenyuti mee akka amma jirutti paartii kamtu isaan dorgoma natti hime mee paartii? Ani barkana jedha amma siyaasaa keessan seenu malee amma barkana jedha. Ammaan tanagaa akkasii mikaa filannoo jechuun akkasii miti durbitti yelaan. Filannoo jechuun kophaa dorgomuu miti. Filannoo jechuun warra biraallee fiddee waliin dorgomuu dhagaa.
dirree siyaasaa san bal'iftee fi isaan illee akka barbaadanitti akka of beeksisan waan qaban akka garsiifatan namni akkuma namni wayita gabatti waa geeffate ka ofii irra deemee atillee wayita waa bitatu ka barbaadde keessa laaltee bitattutti martuu gabatti dhiyaatee argite hundi isaa gabatti dhiyaatee martuu akka barbaadetti akka of ibsu akka amma gaafa kaan joorfaa Harargee gizee deeman akkasitti uummanni bahee simate akka gaafa Arsii dhaqan Arsitti akkasitti uummanni bahe gaafa Baaleen dhaqan istaadeemiin guutee ijoolleen bakka dhaabattu dhabde akkasitti carraan uummataa kenname warra argitee isaanii wajjin dorgomuuf carraa yoo kennameef maybe warri isa caalaa jaalala Gaafii biraa firoomsa. Gaafii biraa gaafii dhumaatillee jaarsillee siyaasaa keessaa bahinaan jedhaa. Abiyyi fi Jawaar Muhammad ambari isaanuma araarsuuf malee dhimma biraa qabaadheeti miti hawwii keessatti maara. Abiyyi Jawaar Muhammad amma fakkeenyaaf osoo wal arganii waan walitti maraman sitti hin fakkaatu. Yaani waan waliin haasa'an sitti hin fakkaatu. Yoo carraan walitti Amma fide fakkeenyaaf abiyyi mootummaadha. Akka mootummaa tokkootitti nageenyi Jawaar waan abiyyi yaaddessu sitti hin fakkaatu. Walumaa galatti nama du'a abiyyi akka du'a Jawaar akkan hawwine nama akkasii sitti hin fakkaatu abiyyi. Abiyyi nama du'a Jawaar hawwu natti hin fakkaatu. Gizee ajjeesuu barbaadutti ajjeesuu barbaadeera. Garuu ammaan tanatti ajjeesuu abootu nimaa inni namatti ergaa oolti. Gattaa isa miiraa jedhan. Oromoodha baruufi. Dhiis natti hin argini. Osoo ajjeesuu barbaade gaafuma silaa gaafa argitee ijoollee itti marsan kaan ni beeytame gaafa caaloo ajjeesan san. Yaa amma irratti. Gaaf san ajjeesuu barbaadee jira. Ifatti wanta waraabameen sagalee waraabameen yoo isaan waa tokko jedhan naqaa jedhamee ture. Ammaan tana asitti maate waan amma haala qabatamaa amma jiruun abiyyi du'a Jawaar illee hin fedhu Jawaar illee du'a abiyyi hin fedhee yaadoon akka kiyyatti. Sigalee garuu yoo waliin dhufan waliin ta'anii waliin haasanii yes waliin ta'anii naasan isa amma Jawaarfaa keessattuu nama argitee nama akka malee smaartiiti nama waan uummataatti amma inni dubbatee jira. Anaa fi abiyyiin gidduu wanti xiqqoon takkallee akka dhuunfaatti dhimmi walirraa qabnu tokko hin jiru miidiyaa irra gabbayee dubbate Jawaar OMN irra jira viidiyoo san baasuu hin danda'a. Akka dhuunfaatti ani inni jedhee jira ani yoo nama waan gaarii dalagu osoo jedhu tasa nama mufachiise malee siigalee waan gaarii godhatti yoo namatti gufadhe malee nama miidhuudha nama dhuunfaa miidhuudha guyyaa tokkollee itti yaadee godhee hin beeku. Sigalee ani ummata kanaaf waan gaarii godha jedheetuma hojjedha malee nama dhuunfaa tokkorraallee dhimma hin qabu jedha Jawaar. Jawaar akka Jawaar yoo laalu Jawaar abiyyitti yoo dhufe abiyyi nagaa gaafatee wajjin taa'ee buna dhufu. Definitely akka Jawaar yoo sitti hime Jawaar abiyyi mitiiti. Abiyyi ilma Oromoo ilma sanyii mootiitii miti. Minilik maanu osoo ol ka'ee du'a hin hawwuuf. Jawaar nama akkasiiti nama du'aa namni tokko du'uudhaaf nama hin amanneenuu bakka du'a namaatiin nama hin amanneedha namni tokko du'uudhaaf. Innaa ani gaafiin kee waa'ee Jawaar osoo hin ta'in deebii Jawaaraan jalqabu mayyuu beeytuu ture. Jawaar abiyyi miti namuma fedhee fuudhu'aan hawwu suni anuu hin beeka. Kan si gaafadhee abiyyi amma ani yoo deebisi akka yaada kiyyaatitti Abiyyi Ahmad nageenya Jawaariif hin cinqama jedhee yaada. Amma irratti. Ndawum yeroo hedduuyyuu akka inni biyya alaa bahuuf waan mimmijeessaniitu jira jedhee yaada. Yeroo wayii irratti aggaamii wayii irratti adeemsifameera. Isin hin beektan si warra miidiyaatiin wali keessa wal beeknu aggaamii hin kolfinishi dhugaa siin jedha. Dhugaadha barkun. Wala dubbachuu. Wabillahi kun dhugaadha. Anin qoosa malee wallahi wayita garee dhugaa dubbadha. Kun dhugaadha. Yaa tokkoffaa biyya san keessatti yoo Jawaar waan takka ta'e illee biyyillee nagaan argattu hin beeka. Itti aanee ammoo akkuma inni waa ta'uyyuu hin barbaadu. Yeroo hedduu walumattuu haasahanii biyya tana haga tokkoof gadi dhiisi. Aggaamii kana kan gaggeessu moo Abiyyi hin beektawu Amaaraa uummata fannoo kana waan inni itti jiru. So naannoo uummanni hidhaa ba'e sanittiyyuu gara biyya Awurooppaa akka inni deemu jedhanii turanii.
because aggaammiin irra gaggeessu. Kana irraa wayita kaasee yaadu aadaa jarri lamaan waliif yaaddii waan walii galchuu baay'ee qabdi. Osoo daftee gara irra galtee irra walii galtee nagaan of jennitee nullee diriirfannee rafne. Lafee wayitee jidduutti rakkattee nun godhina jechuu barbaada. Amma fakkeenyaaf namni as jala taa'ee dubbii tana Jawaariin biraan sheer godhee naa ga'u hin jiru. Itti si dabalaka. Dubbii ati jette irratti ati amma guutumatti jarri lamaan amma fakkeenyaaf osoo jaalmarroo birallee geennee waan kana gaafanne yookaan namni du'a ambasadiin tanniin keessaa namni du'a walii hawwu tokkichi hin jiru. Garuu jidduu jaraatitti ammoo nu dhumaa jirra. Jarri du'a waliin hawwitu nu jidduu jaraatti dhumaa jirra. Jarri waan walii galchuu baay'ee qabdi. Nu imaaliif nagaa nu dhoggiti. Yaa amma sitti mara egaa. Jawaar akka biyya keessaa bahu kan isaan gaafatanii fi haala sii mijjeessina jedhaniinis Jawaar yaadanii miti durbitti. Wanti isaan barbaadan Jawaar biyya san keessaa yoo bahe isaa miti. Isa Jawaar nama hagana dandeettii qabu nama cimaa kanaa miti. Nama isaa gadiitiyyuu isaan biyya keessaa gaafa isaan namni sun isa dhipe akka malee isa rakkise yookiin ajjeesanii yookiin akka inni biyyaa bahu godhan. Kun sirna warra mootummoota Itoophiyaa bulchan kana keessatti waanuma isaan irra dhufan. Fakkeenyaaf Baqqalaa inni biyyarraa bahee biyya alaatti hafuu kana isaaniif gammachuu guddaadha. Dhiibbaa siyaasaa biyya san keessatti isarratti godhamu isaan irratti godhu hedduu isaanirraa hir'isa. Isaan faayidaa ofii ilaalan. Seegalee tokkoffaa Jawaar nageenyi isaan nageenyi Jawaar. Faayidaa ofii ilaalan qofa jechuu dandeenya. Maaliif wal jaalatanii fi walii yaadaniiti jechuun maasi dhibe? Du'a isaan fi amma baranaafsi jechuun jaalalaa biyyi garsiifachuudhaaf jaalala Jawaar garsiifachuudhaaf qofa osoo hin taane nuti walitti qabneetuma dhugaa jirtu irraa haasaa jirra. Wabillaahi ilkariiman jibbaa abiyyi qabu takka keessa dabalaan jiru ammaan tan. Riyaalitii jirtu qofa haasa'u jiraan. Waanuma jiru irraa haasa'u jira malee gara Jawaarillee gara Abiyyillee goruu barbaadeefi miti. Seegalee amma Abiy Ahmad Prime Ministeera Itoophiyaati. Waraana isaatu ajaja. Poolisii isaatu ajaja. Seegalee miti. Shimalisiin isaatu ajaja. Mootummaa naannoo Amaaraa isaatu ajaja. Katigiraa isaa ajaja. Itoophiyaa kana guutuu ka ajaju isa. Nama biyya san guutuu bulchituyyuu nama nageenya nama tokkoo isa yaaddessee seegalee nageenya kan kee kun nu yaaddessaa biyya alaa bayyati biyya alaa taa'ii kun waan man fakkaata. Eegaa nageenyi kan kee nu yaaddessee jira. Ati nu jalaa duuta. Nu argitee asumatti argitee qabsoofna ati nu biyya alaa nu taa'ii waan hin fakkaanne. Inni Jawaariin eeysisuu fi kabachiisuu barbaannaani seegalee akkuma Birhaanuu Juulaati. Argitee malni komaandoo ramadee fi gamaa gamanaan isa marsanii isa eeganitti meeshaa waraanaa gahaa kennee fi eeysisuu danda'a. Akkuma Shimallisiin sakuriitiin isa marsee eegutti Jawaariin illee eeguu hin danda'an. Sa'aatii 24 sakuriitii itti jijjiiranii mana ajaa'ibaa kennanii fi jiraachisuu hin danda'an. Ishi akkanatti toomaa yaadi. Akkasii yaadde. Jawaar biyya keessa yoo jiraate fakkeenyaaf mormii mootummaa kanaa gaggeesse yeroo kamittuu Abiyyi Jawaariin qabuu danda'a. Yookaan hidhaallee uwwisuu danda'a. Isaa walala. Gaafa biyya alaa baasee ammoo waan fedhe Jawaar akka fedhetti dubbataa namni isa tuqu hin jiru. So kana hoo hayyamayyuu kenneef jettee maa yaadin? Hayyamuma akka fedhe dubbachuutu kenneef jettee maa yaadin? Jawaar biyyatti deebi'uu isaatitti gammachuu akka qabu beektaa? Maaliif jennaaniin namni biyya alaa taa'ee qabsaayuu fi nama biyya keessa taa'ee qabsaawu argite wamma takka dhiibbaan inni gaggeessu nama biyya alaa taa'ee qabsaa'uu fi namni biyya keessa taa'ee qabsaawu dhiibbaan inni gaggeessu qixaa miti. Nama biyya keessa taa'ee qabsaawu santuyyuu dhiibbaa cimaa gaggeessuu danda'a. Keessattuu namni akka Jawaar kunniin namni argite baay'ee dandeettii siyaasaa qaban kunniin biyya alaa taa'anii dhiibbaan isaan godhan akka amma Jawaar amma gaafa biyya alaa ture san Oromoo Protestii hoogganaa tureemi. Biyya alaa taa'ee waan danda'u godhaa ture. Garuu ammoo wanni sun fiixaan baasee fiixaan hin baasne. Osoo biyya keessa jiraate waa meeqa ijaara, paartii meeqa dhaabuu danda'a, uummata meeqa walitti fiduu danda'a osoo wanti qabaate jechuudha, firiidamii qabaate. Akka yeroo saniitti biyya alaa taa'ee hojjechuutti akka amma jiru kanatti dhiibbaan jiraatee biyya san keessa taa'ee hojjechuutu irra caalatti uummatallee faayidaa fidaa fi qabsoo Oromootiifillee faayidaa fida. Biyya alaa taa'ee. Bareeda garuu namni hundinuu akkuma dhugaa namni hundinuu garuu akkuma dhugaa kana namni garii
Ani illee waan na fakkaate ati illee waan siif fakkaate ilaalcha. Akkuma dhugaatti fakkaate hubata bismillah nama kana deebi'iin hin deebistu nama garii. Nama keessattuu nama beeka jallatee fa'a. Nama beeka rafee maaliin hin kaasuu jedhan sanii. Nuti zookee. Ati firooffaan jallatettee yaadda amma rabbi jedhe. Nama hin jallanne ilaalcha keetii fi waan itti amanteef. Waan itti amanteef du'uudha. Waan gaariidha. Waan itti amantee karaa kanatu sirriidha. Waan jedhu akka feetee ibsachuu mirga qabda. Jallinna osoo hin ta'in ilaalcha. Akkaataa ilmi namaa akkaataa ilaalcha isaa. Angaruu dhugaa dubbachuuf akkuma itti yaadutu fakkeenyaaf abiyyi nageenya Jawaariif hin cinqamaa sanaan jettuuf sirriitti cinqamaadha deebiin kiyya. Inni lammataa ammoo yeroo wayii aggaammii uummanni Amaaraa irratti godheef ammoo abiyyi gara biyya alaa bahi jedheeni haala mijeessee fi dhugaa ta'uu danda'a leeshlaa jedhee hin yaada. Gara ati hubatte kanatti ani yaadeen beeku. Waa'ee qabsoo kana yaadeen beeku. Amma wayita inni biyya alaa bahii jedhuun kanatti wanni qabsoo na yaaddesseen beeku waan nageenya isaa qofa yaadaa ture. Innaa akkasii maafish mishkila. Hundinuu akkuma itti fudhattetti. Gara siinoo gara naannoo ammatti bulchaa jiran inshaallah filannootti aanutti akka aangoo nurraa fudhattanii abdii qabdu. Ati eenyuun qoo ati nurraa fudhattanii gisee jettu amma exactly fuutee bakka wayiitti maxxansiteerta. Nuyi nama. Ani.